amma yoo jajjabaate akkam yaaddarre ani hin baqadhu hijaaba amma booda qabsoo Oromooti jechi biyya kana dheessu immoo uma tokko sitti immoo yaadni amma deemaniin kuni Oromoo jiru tana takka takka yoo fidan malee hojjetanii kan amma booda laal Oromiyaan Oromummaan gadaan afaan Oromoo abaddan Russia, America, China wal ta'anii osoo dhufanii amma booda duraan deebisan. It is impossible. Amma booda biyya kanarraa taakkuu takka hin baanu abbama fedhe. Uma. Beektaa waan Oromoo kana beektaa nama hin beekne ittiin taphata. Nama kuma tokko 200 turan beektaa yeroo hundan dubbadha. Hayilee Fidaa yeroo biyya kana dhufe Jarmanirraa nama Oromoo diploomaa fi kanaa ol qabu 12 fixe. Nama kuma tokko 200 qofa argate. Gaafa 40 jechuudha. Amma uno dachi guunne bakka jiru nama bakka jiru digri bakka jiru barate amma lubbuu takka baasu jecha biyya kanaa deemne ummata alagaa fi abbootii irree warra ta'uu barbaadu hamilchiishu jecha biyya kanaa ba'umo wallahi hin gooru kana never it will not happen biyyuma tanarratti dhumne biyyee taane dhaloota dhufu magarsina malee akka abboonni keenya godhanitti tanaa biyya kana keessaa baane eenyu baay'isaa dheessina biyya teenya irra no way tunlaal tun dachii teenya qalli baradhu qe'ee namaan dhayne tuni asiin bara tokko yaadadha sallatti ajooyyaadhaniin jaarsa tokko cilaaluun baradha wanni mana maree barattoota ammaatii keessan jira jaarsi ijoollee isaa jalaa ari'an mana barnootati inni asalla gosti isallee ana asallaanu gosa ta'uun beeku beektaa yoo san maqama biyya wayisi'a jaarsi ulee qabatee dhufe tashoomaa jedheen daarektaraan tashoomaa jedheen jedheen lafti tun maal jedhamti jennaan jedhe lafti tun maal jedhamti magaalaan moo maal jedhamti asalla jedheen asalla jettee mi anillee asalla gosi tiyya asalla laftillee samillee asalla situ irraa deema malee ijoolleen tiyyan deemtu tun lafti lafa Oromooti tun lafti Oromiyaa rabbiin nuu kenne abbootii teenya irraa dhaalle amma booda yoo barbaadan nu fixanii lafee teenya biyya tana haa baasan malee biyya tana irraa hin baanu hagatti hafte bara isiin hin jirtu ciranii akka hantuuta jooniyyaa uruu Oromiyaa tanaa gara hundaan ciranii fixanii jiran injirru war biyya sana bare beeyta biyya sanatti beeyta Oromoon jiraataa hin jiru orma jiraachisaa beeyta nama beeyta diggisii namaa dhaqee harka namaa dhawu biyya sanatti risaajii tokko dheerna godhaniiti magaalaa amma keessa jiru tana qabeenya jiru kana ilaalanitti tokkoffaan saba kana lammaffaan saba kana sadaffaan saba sana jedhaniiti Oromoon lakkoofsa keessa seenuu didde shanaffaa gaditti buute Oromoo magaalaa teenya keessatti magaalaa Tufaa Munaa keessatti magaalaa Taaddasa Birruu itti fannifametti kawaama immoo Mazammar itti fannifame keessatti Kaayilee Fidaa keessatti ajjeefame keessatti magaalaa Oromoon 5,000 falmatee fi bilisa baasitana keessatti shanaffaan jirru diinagdeen amma hin jirre jennaanee biyya kana nuyi tifooso biyya kanatti okay mirga tifoosummaa garuu gadi hin dhiifnu amma booda sii gale amma beekta biyya dheessa isin isin goona isin qalla olaantummaa seeraa maal buufan isaan afuufanii mirga tifoosummaa nu dhorkuu barbaadan mirga nama warra jiru bira teenne akka isaan itti jiran laalu intaa kun ani akka kiyyatti mirga tifoosummaa sanirra jedheetti mirga jiraachuu falmadha malee mirga tifoosummaa dhiiseen deeman maaliifi amma booda biyya sanarraa deemnee yaana nu awwaalanii maali no takka namni saba kanaaf yaadu ummata kanaaf yaadu amma booda jiruun teenyas duuti teenyas biyyuma sana keessatti kara dandeenyu hundaan falmanne haqa keenya deeffachuu yoon dandeenye osoo carraa hin wareegamu malee takka socho'uun hin jiru. Mee hagaan haasa'u shaayii fudhachaa waan kanaan dura namni sin ajajin si ajajadhaarraan
takka namni yoo studio sibirate sirba nu afeerii hin yaadatu iyyuu yookiin kana nu godhi dhimma saniif hin dhufu waan ta'eef har'a waasi afeersifadha manzuumaa yookiin maali waan jaallattu qabdaa mee har'a guyyaan ayyaana haasawuma keenya kana gidduu buufna warri nu laalutti jiran illee xiqqoo abu'are. Reedaa tokkoon sii qaba. Ka dubbii sana wajjin deemu. Ali birraa kun beektaa waan sirbii hin qabu. Namni sun beektaa duudii deemu taa'eetuma eegaa hanga bilisummaa dhugaa dhufu. Sirba yaaman fagoo jedhu qaba beektaa. Beektaa sirba sana. Laalan fagoo yaaman dafoo. Gaafa mallasaan du'e sirba sana irra kaayise ijoolleen reediyoo hararreetti. Jabaa sodaatanillee gaduma fuuti qabriin jaa beektaa. Sirba sana irratti reediyoo gaafa mallas du'e tokko keessa itti buttee si'a dhaqee itti bani. Reediyoo har'a cuma cufanna. Jallaan keenya maal dalagaa isin banan jaani yaa deema. Kanaaf I think sirba sani yoo viidiyoo malee tolbitan maaliif sirbi Ali Birraa agartee hayyoota barreessaa ture hanga tokko isaa barreessaa kaan abdii qopheeffaatu barreessaa ture aboo hormuusaafatu barreessaa ture waan dhufa qabu even ka jaalalaa kayyattuun illee waan dhufa qabu hedduudha sanii irra keessa.